Dubbiyyee maal isa akka turtoos meetii fi hokkaa maal yaa? Maal taatee agarraa yaa? Maali jaalala maaliin godhuu danda'are? Saniifuu hin jaaladhanis biyyoo bareedduu tana moo? Anis akkam godhee biyyoo tana fuudhuu qabaa. Maal eessa kurteerra seerutti hin jiraatan? Awaan ispoortii barbaa jiru maal yoo maal hajaa birtiinis barbaa jiru. Fuula sitti hin jijjiirree bara. Awwadoo tana fuula jirte maalis godhine garuu mi'aawa. Biroo wallaahi fuula sitti hin jijjiirree haaluma jireenyaa kanaatu too. Laanna dhibdeer duraan fakkeenyaaf gaafa namni coosan jaaduu duraan nama wajji deemtaa amma maal ta'e maaliif na dheessistaan dhibee wallaahi garuu na dhibde jee maaliif akka naannoo dhibee garuu. Miyyoon ta'e. Ayimcoo ibsituu si misano ibsituu. Agaamaan ishee jaallatu sana yaara ni jette maal fakkana garuu mee maal fakkana. Ibsituu jaalatta jedhama. Rakkoon qabu jaaladhu. Jaaladhu. Saayiba kituu naa saayiba miti maal fakkana. Saayibummaan teenya barra amma haala jireenyaatu damma keessa. Biroo kiyyan bannee barra siif bade maaliif. Maali ijana qabdaan. Sumaatu na deemti deemuu dhiise malee ana bibi kiyyan mallee ijaasa keessatti hin qabu ammallee sagantaan qabaati waa hundaaf wala gara badinaa. Haa taa'ire. Wala gara khalaas badinaa. Teessoo. Wala gara khalaas. Ayyee deemka. Ayyee. Kiyyaan kun miyyoo tanaanis nin jaaladha. Ganaa isumaan dubbisu kiyyaan fuulana jijjiiree jira sababa miyyoo tana. Maali jaalala maaliin godhuu danda'are? Saniifuu nin jaaladhanis miyyoo bareedduu tana moo? Anis akkam godhee miyyoo tana fuudhuu qabaa. Astoruma boruma boru sitani. Osolan jitu ananga. Nidaan saa jaalalchi isiin qabdee jirtu. Mucaa kana saayiba kiyyaa hedduun jaaladha akkamiin godhama miyyootan hedduun jaaladha isaan hin jaaladha eenyuun filadha miyyuma tana naa wayya maaliif jiruutiyaaf isii filachuun qabaa jeetiin abdii qabaa amma keetiin mana isaanii ulaa dura taa'ee eega. Maayigaa darra miyyoomaa turte kanatti. Guyyaan irraa kun guyyaa kiyyaan mana isaanii kana dura ta'a wannu mana gabboo takka dhabe qabbanaa qabu. Akka ibsitu maali jettee maali irraa eeguu takka seetu ture. Ibsituyyee wallaahi hedduu takkan si jaaladha maali ni beektaa osoo saayimni kiyya kun si jaalatin dura silaan si jaaladha hedduu takkanatti tala hedduu takkan si jaaladha. Garuu ammoo akkamiin godhuu danda'a mana keessan kana dura yeroo hedduu taa'u jira akka yeroo jaalalaa naa kamitti abdii sirraa qaba akkam jetta. Anis hin jaaladha namatti jaaladha nama dhooqqabu naas ta'uu dandeessi jaalala kiyyaaf yoo ni dandeessu tokko hin jiru. Faamii kana jechuun abinni waggaa meeqa waggaa 5 wajjin jiraanne ana amma isa dhiisurra isa dhiisuun naa wayyaa isa dhiisee jira maaliif inni kun nama dhugaan si jaalanne ta'uu argeeti. Sanatis argeen jira maali yoo ta'e namni si jaalatu maaliif isaa diidamee bulaa teessin tana dura ta'a jaalala ta'etti hedduu takka baay'ee si jaalata. Ati gammuu kunis hin jaalladha qama jaalalli naaf kennuu taanaan anis hin kan namaa rakkoo barsa akka ati na hayyamtus ni hedduu takka qaba garuu immoo isa kana akkam goone ifirruma taa'ee moo dura arisiisa taanee bara wallaahi hedduu takka. Ana ammoo waa hundi siita yeroo jaalalaa siif kenna yeroo hunda siif mijeessa si fuudhati si bashannansiisa ammoo isa kanas akkam goota daftee firaammoo suuta iyyee wallaahi natti takka si jaaladha garuu na jaalachuu kiyya akkamiin naa ibsita har'a na bira ooltas. Sagantaa wayita kan qabaa irra dhiqamsi sagantaa anna jaalachuu kee maaliin ibsita har'a na bira oolu. Sagantaan tu kau yang Rianis direct ke bawah rasa direct ni direct. Hayya saha boda wala garra. Saha boda wala. Habis itu ya. Ni dem ta mere. Onnen na di midamurra onnen ti na midamte jit. Onnen na midamurra samumman kisuna midam. Saiba biyyoon irra onnen na fuutee kutte sammuu kiyya na fuutee kutte qalbii na fuutee na hatattee kuttee miira qaama kiyyaa fuutee jechuudha. Akkam na goote irra akkam na goote biyyoon. Hai. Mali bro, alan bro. Bro, alan. Mali ka, aroin sibe.
Ana maal tu qabate miyyo faanin jaalatu kan beedo. Zabana san miyyo zabana kana miyyo sanin jaalatu jira. ahum miyyo maan jettu haadha shaadha Miyyo reedu sanka. bareedina Saahiba kan jireenni. saahibummaa akkanaatti jira boodee roqa biiti Fuudhuudhaan aywa bara ansi qofaan qaba saahiba kiyya. aywa akkasitti faayidaa dhageessee Miyyoo akkamiin godhatu ammaan kana. yolaan foon bilchaatee jiruu biran taa'iin fuudhiitii badiinii siin jee Bichaattu miyyoonni bareetti qalbii na fuute qalbii. way yoo sanuma taate kaamiti yoo beekte guyyaa lamaan arge Miyyoon abbaan isiitu tujjaara kaawwa san fuudhee adiin kaawwa. aywa Haruusan siyaama kaawwa. Haruusa torbaan tokko booda kottu kaawwa. akka ajaa'ibaan afeeradhuu siin Amma miyyoo saa boodaatiin afeereeti. Saa booda galgalan irra dawwale. Saa boodaa dhufiiti akka kan ilka. bilbilisa kanuma tursanii barsii yaade zabana kanaa osoo Bilbila kiyyaa warraan fattee deemme. Wala garra kaawwa. Yalla ayyee. Awwa naga kaawwa. Awwa gammachuutti jira gammachuun xiyya ta'eeti kaawwa. Awwa dhaga. Oodhu deema. maal taate guddiniitu maaluma taate yaa turtee jirti wallahi dhiiroo maaluma taate irraanta yaa kee wayii namni harka qaba dhiiroo koma dhiiroo yaa namni numaan gaffadhe oruma dhufte halo dubbiyyee maal isa maa akka turtoos mee deefi qoqqaa maal yaa maal taate yaa garaa hayyamee deefi qotta yeessinee guddina فول لا تأتي فول لا تأتي فول لا تأتي فول لا تأتي maaluma taate yaa Usmaan osoo eeguu wallahi qabbatu yaa way lubbuuti yaa dhufte nagaan fayyaadha nagaan bagadab na yaa sibit maal maal taate warra لا خرجنا بيرد والله الجوس هذا مال بتاعتي لكن نماس كذا مو خرجت منه قانا يعني أنا من كم ينجرو يقولوا كمان يلا حبيبي هي ما أنا هي سنة كنا تريكا وشو نانكان دو بلاد دولة دو فتي جريت دو كوس منا قبلنا نجت ما كتبتره منا أقول كبادي ما هي تعمل عمل أبا هي أصلا جل رب خرجتنا كنا تريكا كسير كل الحوار بتوعي أكمل من يا كبر يا الله خير ويا ده هذه لك سيارة كرس يا دوان الجنة تمام أنا مو أنا كنت كاس يا بقاسين جافة ما ده هذه مين سدوا براهي ولا مرة سجادة راهي مرة سجادة نماس يجي أنا سكتت سيارة ده تقولون أقرأ قلتي ولا كوي سابت شيء شنو هذا يا أخي دو تنا كم نيارنا كقرام بيه والله ما كنا تيم بيه سندم جانسون لا يمبينا ني ديو سنا دران مو صاحب الدارين بانو بيته إذا كان أساس سجارة شو كده خنا وكنا ولا اسمنا سامبين إذا ممكن لا تكلم أنا ننفر لك بيو ديو وين جال لانينغا نرتنا ما لانينغا آسف بيو ولا يا استمتي نقول تجتا جالت فيه هون سين بيني مدي سكتي سين بيخاف كان سيالة دوس بيتا كات مجالة سين ما مدي سكتي برجرا يا كين سكتي بقى كين تدبر دم توين ناسون بيا وين ناسون وين نسون بيا وهم بكرة بيعرفنا فكرة نيتا وانا كنا بيعرفنا لا ستة نارو هاي ستة نارو ستة كاكاو بدها أهو بر منوان جراميو أيا كم يدري أنا جاي بس كذا جيم ورد ما أدري مجا صاحب خيري جانغ كم إني مقاسا جاز كاو أيتو كيساتو أيا أنا أنا جاي بس كان ده جيم ويسرتي مالي نبدي شو ويسدا دومتيو نيجا تاي سين ناتي خاصة مالي أهو بر سنين دبي وأنا جاي بس جانغ تاي نماي مني بيجي أيامي أكم جا كتاي يندي تسنين جالس لجي خاوم تان صاحب خيري سان ما صاحب خيامه قبل صاحب ما أنت ناي أكل صاحب ما أنت ناون دا كسي أنغروك هدون جانا نبيت مخالي تيم بيخدموا مشان وانا جاواتنا جا ما برفضوا دي ماتي مالي أنا دون جا دي سخني أواني سيد أنا وين بروك أنا ما تكسر أنا أنجي أنا وين جسافتري أكمل يجار أو ما ينور صاحب أنتو ولا صاحب ما أنت صاحب أنتو نبيتا Ini dia namanya ufel cukup barang sini, oh saya bekerja bersahabat di sini, friend saya serta aku dua timah, lekas ya untuk. Sahabat tentu saya begitu, kalau kita sahabat begitu di sana, nampak sahabat begitu, sahabat itu area itu, nibeta, wah kau tu nama betul nibeta. Rekam kamu, itu saya mau tadi saya nak kena beruta aja rekam kamu. Anu memang kan saya beruta, adalah tak pernah sama.
yaa tisanii qaanii Gatti natti nuno mataan dhukkubaa dubbina kana. Hawwataa kanaan ni deemtaa re? Inni deema iqilaa saagaa. ibsituuti akkas maali yeroo kanaa asiriidhaan jettee makarii barte maali qabbana tana keessa saamee kan seequ jira ayyee asii taatu duraaloo intala abbaa qabeenya yaadamuu akkana ayyee bakka wata akkamire hedduu takkan si yaadee barraa ibsituuti ibsituu jireenya kiyyaa kanaa hedduu takkanaa ibsita waa hunda kiyyaa as na laale kaa yeroo duu akkamii faamii wal dhiistanii mire dhiiste waa'uma isaa hundi raqama isaa kana horee kan gubbarra taa kun biloo godhi obbolummaadha ayyaa obbolummaa dawwale waan biraa dawwalteefi naaf isa wal dhiiste gubbaa yoon hin jaaladhe jaalatti fala gootaati si jaaladhe waan si jaaladheef waan hundanaa ta'uu qabdaati si anis si ta'uu qaba ibsituyyee mucaan faamilee kanas gowwaadha ani abdiin qaba akkan nurraa dhorquu inni dubbates akkam sin jedhu yaa hojii kun inni moo saayiboo yaaminaa beekame jabinaan qabu di sanoon hin doortaa waggaa 27 biyya faranjii baradhe ispoortanya nama gara kana osoo qabuutiin si cinaa gaageen sodaadha dubar waa inna cinaa teessee as sigime isa akkamittiin dhaadhibe akkana afaan kana keessa dheedhiman afaan isaa keessa ilkee sana martee raayas ilkees moo ilkee qofaan na dhage osoo na cinaa jirtu abbaan kee tobbaa qabeenyaati poolisiin sirraa dhoorka poolisiin firaa dhoorka osoo ati qabduutiin poolisiin firaa dhoorka osoo si qabu amata meeqaan bareeddee naan jettanii poolisiin firaa dhoorka anna poolisiin nama firaa dhoorku siin qaba akkasiin jee yeroo jaalalaa dabarsinaa kaanee amma yayaanee Asoyni siisuta nama nyamti garaa Alala mulle guyyaa tokkoon akkanatti si bayyee shannansiisee si hojii maammada sunii kan bakka bashannanaa deemee inni sun sin geessus bakka bashannanaa deemee bakka bashannanaa baran sin jaaladha abbuma feetoo ani ispoortii meeqan beeka abbuma feetan sodaatu isa moo mi'a rabbiin isaan jee asaadhu jaalalan si qabu shuf eedi galti si udha ya galti ana moo anjalatti gar sidoonte akkamitti sidaa ite akkam jettee deemuu hin danda'an laa hin deemu naas galcha manatti lama namoo haala nan bisee naas galcha manatti hin sodaatin maa takkaa waan takka sodaatin haa dhufee baha faamiin dhufee baha Hey, maal afayda? haa faamiin Maal dalagaa kana? faamiin bar wayi siime faamiin kiyya wayi saahiba kiyya bara kiyyuu jiru wayi siime Masa daawwee beekamu nagala jirtu. maaliif sun ilmoo namaa Jinni beeku amma daawwee beeku badde. jaalatti dirqiidha waan jaalatti dirqiidha ka zamana jaalatti dirqiidha wayi ana miskiinticha dirreen darbanii jechuudha